Akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galuu shooti torbaniin kan simbiraan ga'u ana buleessa keessan galataa abdiisaati. Akkuma beekamu gaa torbeetti keessummaa garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaachaan ture kaan faarfattoota kaan raajotaa kaan immoo hojjettoota wangeelaa qabadhee torbeettiin waa irraa barattu irraa hubattu isaanis immoo gorsa isaaniitiin mudannoo isaanii irraatii barumsa isiniif hiru jedheen keessummoota qaqqabadhee isiniif dhiyaachaa ture. Har'as kunoo keessummaa tokko qabadhee fuula keessan dura jira. Hamma dhumaatti turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u. Keessummaan koo har'aa faarfataa Ayyaansaa Bulbulaa jedhamu. Faarfattoota durii keessaa faarfattoota bulee jedhaman keessaa isa tokkodha. Gara isaaniitiin isin deebisa. Baga nagaan dhuftan. Waamicha keenya kabajanii gara studio keenyaatti argamu keessaniitiin guddaa galatoomaa jechaanii gara kallattiidhumaan gara yaada qabnu gaaffii qabnuutti isin dabarsa. Isin namootni kan isin beekanii faarfannaatiin baay'inaan jechuudha. Kun unu birattis namoota kaan birattis isin beekamaa faarfannaatiin. Mee haala jiruuf jireenya keessanii immoo akkamitti akka dhalatanii yeroo gama akka dhalatan jechuudha. Eessatti akka dhalatanii haala jireenya keessanii haala guddina keessanii gabaabsaadhumaan nu kaasa. Okay, ani kan dhaladhe godina Booranaa naannoo Moyaalee Aanaa Miyoo kan jedhamu achitti Dilolaa Dikicha ganda jedhamu keessatti dhaladhe kan guddadhe magaalaa Moyaalee keessatti guddadhe of baree achumatti baradhe high school Yaabelluutti baradhe achumatti gooftaa argadhe achumattis gooftaa tajaajilu jalqabe Moyaaleetti jechuudha. Haala akkasii keessa dabarse. Mee akkamitti tajaajila qabdan keessumatti dhalatanii itti guddattan immoo erga dhalatanii booda gara amantiitti dhuftanii gara tajaajilaatti guddattan? Yaa amma dhaloota amma jiran keessatti dhalata Moyaalee ta'e namni jalqabu gooftaatti amane ana. Namni jalqabu dhalata Moyaalee ta'e ana. Naan dura kiristaanonni durii jiru bara Kees Deereedhaan Kees Deeree jechuun abbaa Francis Stefanus Francis pirezidaantii makaaniifsii kan ture abbaa isaa bara abbaa isaa warroonni gooftaa amananii turan jiru. Isaan kun garuu bara waggaa dheeraa keessatti wangeelli waan naannoo sadii dhabameef naannoo lolaa naannoo uummanni buqqa'ee faffaca'u waan ta'eef dadhabanii liqimfamanii hafan. Booddee garuu booda namoonni tokko sababa hojii mootummaatiin gara magaalaa Moyaalee dhufuu jalqabanii kanaaf nama xeenaa raddaatii ture tokko Gabre Maariyaam Anjulloo namni jedhamu keella fayyaa Moyaalee keessa hojjechuu fi mootummaan ramadamee dhufe nama Walaayitaati inni Gabre Maariyaam Anjulloo kun isatti gooftaa dhuganaa bahe. Gooftaa dhuganaa bahe booddee yeroo inni gooftaa dhuganaa bahe baay'ee mormaanii ture. Waldaa Ortodoksii keessatti waan guddachaa tureef baay'ee mormeeni booda karaa dinqii ta'een gooftaan yaada koo na jijjiirsee gooftaa amane jalqabaa fi yeroo amanu ana Meeshaalee irraa nama tokko jira as Finfinneetti gooftaa argatee achitti daldala dhufee nama Guraageeti. Warrumaa numaa kana qofa ture. Moyaalee Keeniyaa deemnee waaqeffanne kun bara 1980 jechuu akka lakkoofsa Itoophiyaatti waggaa 33 dura jechuudha. Na Moyaalee Keeniyaa deemnee waaqeffanne akka Itoophiyaatti sirni dargii amantii waan hin ayyamnee fi kanaaf achitti Moyaalee Itoophiyaatti waaqeffachuu waan dandeenyu. Moyaalee Keeniyaa deemnee waaqeffachaa turre achuma wangeelli babal'achaa deemee dhalattoonni Moyaalees hedduun gara gooftaa dhufuu jalqabanii har'a charchoota hedduutti Moyaalee keessa jira. Yaa akka odeeffannoo gurraa qabnutti egaa albeema kaasettaa 3 qabdu gidiraa sana keessa dabarsitanii ari'atama sana keessa dabarsitanii mee akkamitti hojjechuu yaaltanii faarfannaa jechuudha? Faarfannaa akkaataan hojjechuu jalqabne yeroo feelooshipii Moyaalee Keeniyaatti akka feelooshippiitti yeroo achitti waaqeffachaa turretti Waaqayyo raajii wayii dubbate. Waaqayyo raajii yeroo dubbatu namaan faarfannaan kaasutti jira. Yeroo jedhu tokkoffaa yeroo sanitti afaan Amaaraan beeku. Afaan Amaaraatiin waaqeffannaa yeroo sanitti. Kanaafi
afaan amaaraa waan hin beekne fi afaan amaaraa nama beeku barbaachan ture. Lammaffaa waaqayyo namoota karaa biraatti akka nuu fidu akkas expect gocha ture raajii san implemented tolchuu raajiin sun dhugaa hojii irra oola jechuudha. Karaa biraatiin yeroo jalqaban gooftatti amanu guyyaa jalqabaa Gabree Maariyaam Anjuuloo ka gooftaan dhuganaa bahe suniin gitaarii dandeessa jedhee na gaafate. Lakki an muuziqaa hin jaaladhu jedheen. Gooftaan faarfannaaf si barbaadaa naan jedhe. Ay gooftaan faarfannaaf kan na barbaadu yoo ta'e ani hin barbaadu hin jedheen. Gooftayyuu hin barbaadu hin jedheen. Maaliif muuziqaanii negative impact inni namoota irratti qabu argee jira. Namoota xiqqoo waa'ee sirbaa naannoo keenyatti hojjetan irraa kan ka'e hin balaaleffatamu hawaasa gidduutti. Kanaafi xinnoo sodaa akkasii qabaachaa ture. Kanaafi yeroo an akkasuma kottu waaqayyo si kadhadhe waaqayyo naa kadhate. Waaqayyo naa kadhatee deeme gara manaatti galee yeroo jalqabaatee fi giitaarii kaasee rukutuu jalqaba. Booddee Habloo Muhammed jedhamti ammas jirti Moyaalee. Habloo Muhammed haadha manaa Muusaa Huseen jechuun giitaarii isaatiin naman jalqaba giitaarii baradhe. Hablootu sirba tokko nagarsiise sirbaa abbaan manishii Muusaan ishee garsiise nagarsiiste. Bakka sanuma irraati ka'ee isheen ammaas Habloo sirbuma sana agarsiiste saniyyuu osoo jedhetteen hin dandeessu irraanfatteetti isheen. Angaruu sanuma irraati ka'ee booddee sadarkaa muuziqaa sadarkaa yuunivarsiitii baradhu asitti sadarkaa san ga'e jechuudha fooyyeffachaa deeme. Akkasiin faarfannaan jalqabame raajii sunii fi isa kanatti wal qabate gara faarfannaatti na fide. Faarfannaa koo isa jalqabaa afaan Amaaraatiin kan ture iyyadadha. Taatboch qanniti yibqaa ka jedhu tokko faarfannaan kun ni jalqaba ka waaqayyo naa kennes jira ammayyuu. Na faarfannaa sanarraatti jalqabee afaan Amaaraatiin afaan Oromoo kuni bara kam keessa faarfachuu baruma saddeettama ji'a lammaffaa keessatti ji'a xiqqimtedhan qimti soost isa jedhamu sani yeroo sana guyyaa san kan gooftattamane gara ji'a kurnaffaa keessatti tajaajila jalqabe. Ji'a saddeetiin booda tajaajila jalqabe 81 ji'a shanaffaa ji'a ammajii jechuudha. Ji'a ammajii irratti ji'a shanaffaa faarfannaa jalqabe. 81 ji'a shanaffaa faarfannaa jalqabe. Guyyaa jalqaba faarfannaa 2 kan naaf kennan. Achiin booda guyyaa tokko taa'ee faarfannaa 7 amma barreessu asitti gaheera. Gaaf tokko muka tokko jala taa'ee faarfannaa 7 barreessee jira. Akkasiin amma faarfannaan koo lakkoofsi qaba hamma 600-700 hin ta'a. Argisiin booda jechuudha. Maxxansa garuu kan maxxansatan amma albeema guutuu 3. Albeema guutuu 3 maxxansee albeemii tokko kan maxxansine gabaa irra hin oolchine albeemii 3 maxxansee yeroo Naayiroobii turetti. Albeemii 3 maxxansee. Bara 1996 akka Awurooppaatti 96 97 fi 99. Kan maxxanse kan maxxanfame kaasetoonni gosa waggaa 20 dur waggaa 20 irraa kanaan dura jechuudha. Waggaa 22 dura kaasetni koo kadhumaayyuu waggaa 22 dura. Waan jabaatti dinqee dhugaa dubbachuuf gama biraatiin immoo akka tajaajilaatti tokkotti qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa fudhataniitu jedhamees naasaama. Meeshaa kana akkamitti hirqibdan immoo akkamitti keessa seentan? Waldaa keessatti guddadhe keessatti tajaajilaan ture. Tajaajila waan tureef seera tokkotti ture. Seerri kunini tajaajiltoonni siyaasa keessatti hirmaachuu hin qaban ka jedhu. Kun ta'ee osoo jiru warra nu barsiisan warra nu guddisan keessaati gaaf tokko mana nama tokko deeme asuma Finfinnee mana nama tokko yeroo deemu warra paartii Ma'aadii warra hoogganoota maqaa isaanii dha'uun barbaachisu warra hoogganoota keessatti mana isaatti walgahii saaloonii irra ta'anii arge. Booddee nama isa wajjin tajaajila ba'uuf waan turre
inni konkolaataa isaatiin qabatee yeroo naan bahu gaaffii gaafadhe. Gaashee jedhanii maqaa isa dha'uun hin barbaachisu gaashee. Maaliif siyaasa keessatti hin hirmaatin jettanii nu barsiistanii? Garuu warri siyaasaa kun maal mana keessan keessa hojjeta jedhee gaafadhe. Rasanitti waan inaan jedhe እኛ ያልነው ከቻርተሩ የወጡትን እንጂ ቻርተር ውስጥ ያሉትን አይደለም እንጂ ወረ ቻርተሪ ኬሳ ባኤመሌ ወረ ቻርተሪ ኬሳ ጅረን ይላልለቱ እንደምትው ፊክ ኬሳ ወልዳ ሞትሪ ኬሳ ወልዳታዬ አከስናን ጀናኒ ድቢን እርጋ አከስታዬ ማል ጀቹudha jedhe actually wantoonni tokko tokko gaaffinatti taa ture siniin dura jechuudha. Tokkoffaa abbaa kootu jalqaba kutaa anin kutaa afurarraati kutaa shanitti kutaa afuriif kutaa shan waggaa tokko baradhe. Kutaa afurarraati kutaa shanitti haaf semesteriidhaan darbe. Waggaa sana akkas cawun waan jiru. Kutaa shaniif kutaa afur keessaa tokkoffaa bahee kutaa shanitti darbee kutaa shan keessaa kutaa jaatti yeroo darbu kutaa jaatti bara sanitti ministrii jira. Amma ministrii otoo hin fudhanne waa tokko naan jedhe barsiisan keenya tokko. Maqaa kee kana jijjiire naan jedhe. Ati barata cimaadha. Sadarkaa guddaa akka geettu maqaa kee kana jijjiire. Toleen jedheen gorsa isaa fudhadhee. Dhaqee abbaa kootiin barsiisaan ebeelu jedhan akkas naan jedhe. Maqaa koo ayyaansaa bulbulaa ka jedhu kana naa jijjiire maqaa maaraa naa baasii jedhe. Booddee maaf akkas jedhee abbaan koo lolee. Sadarkaa guddaa gahuu hin dandeessu. Barata cimaadha garuu sadarkaa guddaa gahuu hin dandeessu. Kanaaf naan jennaan yoo sadarkaa guddaa gahuu hin dandeenye anu loon qaba. Loon koo tiksita malee maqaan kee hin jijjiiru. Kaayyoon maqicha jijjiirsu maayini? Sadarkaa guddaa gahuuf maqaa kee jijjiiramuun yoo barbaachisa ta'e hin jijjiiramu maqaan kee. Sadarkaa dhuma sanitti hafa malee maqaan kee hin jijjiiramu. Maqaan kee maqaa Oromooti hin jijjiiramu maqaan kee. Horii koo tiksita malee maqaan kee jijjiiramu manna horii koo deebitee tiksu naa wayya jedhee abbaan koo. Kun gaaffii natti ta'aa ture. Waa'ee jedhee gaaffii natti ta'aa ture. Maaliif maqaan koo jijjiiramuu dide? Maaliif maqaa koo irratti xiyyeeffate abbaan koo ka jedhu. Kun gaaffii ta'ee na keessatti gaaffii wantoonni uuman waan baay'eetu jira. Kanaaf amma isaan kun hundi walitti qabamanii waldaa keessatti wannan arge kunis siyaasa irraa akka bilis hin taane. Rakkoon immoo saba keenya qaaman waan keessa jiru waan keessa darbeef tajaajilaaf bakka bakka yeroo deemtu waan baay'ee argita. Kanaaf miidhaan saba kanarratti dhaqqabu akka hin qabsoo Oromoo keessattis hirmaannaa godhu na godhe. Kanattu achis hin deebise. Kanattu akka qabsaa'u na godhe. Mee waggaa meeqa turtanii qabsoo kana keessa? Dhaaba qabsoo kana keessa waggaa meeqa turtanii? Ani bara 1998 kanan qabsootti makame. Qabsootti kan makame Naayiroobii irraati qabsoo seene. Bara 1998 akka Awurooppaatti karaa Moqodishootiin qabsootti makame. Dirqama lammummaa waan narraa eeggamu. Yeroo sanitti dirqama lammummaa waan narraa eeggamu qooda koo gumaachuu qaba jedhee qabsoo uummata Oromoo Moqodishoo keessatti makame. Moqodishoo keessatti qoriyoolee naannoo jedhutti leenjii fudhadhee achiin booddee qabsoo fi biyya keessatti gale. Yeroo kana immoo gooftaa dhiise miti. Yeroo gooftaa qabtanii? Moqodishootti waan tokko waan naqunname asitti kaasuu barbaada. Achitti hin jiru Kiristiyaan biyya Sumaalee keessaa wanni Kiristiyaanidhaan hin jiru yaadamus. Kanaaf hin gadda nama gooftaa tajaajilaa ture waan ta'eef gooftaan waan na keessa jiruuf hafuurri qulqulluun waan nan teessifneef innaa hin yaaddaa Kiristiyaan dhabee akkasumatti lafa gammoojjii hafuuraan gammoojjiidha gammoojjii kan keessa
taa'uun baay'ee na yaaddeessa ture. Gaaf tokko waraana bilisummaa Oromooti kan kee jiru waraanni bilisummaa Oromoo mooraa kaane biichii Indiyaan Ooshinii jira Moqodishoo biichii bishaan daakuu fi akkas xiqqoo bashannanuuf deemine. Osuma deemu jiru Moqodishoo keessa karaa deemnu irratti fannoo arge mallattoo fannoo. Manni kun diigamee jira church wayii ture diigamee qorqorroon isaa hundaa buqqa'ee jira. Garuu fannoo turettu buqqisan fannoo san yeroo buqqisan yeroo manichi diigan fannoon yeroo buqqa'u mallattoon fannoo sun achumatti hafa. Amma mallattoo fannoo san argee boo'ee mana diigame san argee church kaatolikii ture bara Ziyaad Barree bara mootummaa Ziyaad Barree na san argee boo'ee nammaan koo gad bu'ee namni Somaalee tokko karaa deemu jiru karaa darbu akkas argee wariyaa hadigaa Habashaa dawaa dhaan jedhu. Afaan Somaalee ati Habashaadha jechuudha. Lakki ana Habashaa miti hin jedhin. Ati kiristaana jechuu kooti jedhu. Lakki ana kiristaana miti. Ani kiristaana miti yeroo hin jedhu onneen koo na ligidaa'ee na bu'ee hamileen koo caabee bara dargii gooftaa mormatin har'a Somaaliyaa keessatti namticha Somaalee tokko biratti gooftaa mormadhe dhugaan kiristaana miti ani kiristoon beeku jedhee baay'ee gaddee muudin gammachuu kan ittiin bishaan daakuuf deemsa hundumtu irraa bade. Booddee waraanni yeroo bishaan walitti naquu bishaan keessatti wal qabuu hin taphatu. Xiqqoon inni tapha kana muudin koo waan badee kophaa koo akkas bahee kophaa koo daaka bishaan keessa akkas fagaadhee deema. Namtichumti suni dhufee ammas bishaan keessatti innis daakatu dhufee Korea ati kiristaana waa naan jedhe. Ati kiristaanadha naan jedhe. Booddee can you speak English? Yes, naan jedhe. Yes, I'm a born again Christian. Booddee maaliif naan jedhu haalleluuyaa jedhe natti. Innumtu kiristaana. Injiinar Hussein jedhama. Booddee manisaatti maatii isaa wajjin akka manisaatti waaqeffadhu jimaata waaqeffatu achitti akkasii wajjin waaqeffadhu carraa akkasii argadhe achiin booddee achumaatti mucaa tokko doktariidha waraanumaa keessa jira ijoollee gujiiti isas argadhe ijoollee karaa dhiyaa kanarraatti dhufan immoo ijoollee kiristiyaan ta'an argadhe warra wajjin walitti qabamne waaqeffachuu jalqabne namoo Moqodishootti waan kanatti naqu. Altakkaa iyyaa dhusumammaa kana wajji kan wal qabatu namoonni yeroo baay'ee amantii isaanii ganan immoo jiru. Ammas achi keessatti akkuma Phexros si'a sadii ganuu baatanii gantaniitu warri immoo taaskii keessatti nama tokko wayii immoo nama duratti waa'ee amantii isaanii dubbachuu qaanaan immoo dursa kanaaf akka maal ilaaltan kan akkamitti hubattan dhaamsa kamii yoo qabdu warra akkasii fa'u. Yaa kun maa inni gooftaan waaqeffannu yeroo jennu gooftaa waaqeffannu yeroo jennu maal jechuudha gooftaan bakki itti waaqeffatamuuf bakki itti waaqeffatamne hin jiru. Kanaaf tokkoffaa sadarkaa hubannaa kiristaanummaa keenyatti murteessan sadarkaa hubannaa kiristaanummaa keenyatti. Ani yeroo lammaffaa deebi'ee waraan zoonii kibbaatti yeroo dabalamee waraan zoonii kibbaa keessas ture. Booddee guyyaa sanbataa ga'ennaan ani churchii deemaan jedhe. Ajaja buttaatti jira. Ajaja buttaatti ajaja waraanatti hime. Churchii deemaan dhi. Atin miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Ati akkamitti churchii deemtaa amantii babal'isuu maaliin kun hin danda'amu bara. Ambarsi ayyamsiisaa hin jiru hin jedhe sitti maan jira. Ani gooftaa waaqeffachuu fi dhaabas mootummas addunyaa kana irratti namni tokko kana ayyamsiisu hin jiru. Ani sitti maan jira. Hayyamechuuni yoo si hayyamamee deemtaa yoo si hin hayyamamee hin hafta. Ani sitti si hayyamsiisaa hin jiru. Sitti maan jira jedhee rifate arraaf deemi boruuf garuu hin gaafadha. Warra hogganoota olii gaafadha. Abbaa barbaaddee gaafadhati. Ani garuu nama tokko iyyuu na hayyamsiisu gooftaa koo waaqeffachuu.
So gooftaa yeroo waaqeffannu, gooftaa yeroo itti amannu, gooftaan bakka hin qabu. Dirree qabsootti kan waaqeffannu yookaan kan irraa fakkannu magaalaa keessatti kan waaqeffannu, baadiyyaatti kan wanneen yeroo yuunivarsiitii deemnu kan dhiisu, yeroo maatii bira jirru kan waaqeffannu miti. Gooftaan bakka kamittiyyuu waaqeffata. Ani gaafa qabsootti galu haadha manaa qaba. Ijoollee lamaan qaba. Warra kan dhiisee deeme. Dhimma saba kootitti caaladhe warra kan dhiisee deeme. Haadha mana kootii ijoollee koo lamaan kan baay'ee jaalladhu dhiiseen deeme. Garuu baayibilii koo, dabtara koo faarfannaa, gitaarii koo qabadheen deeme. Which means gooftaa dhiisee deemuu hin danda'u. Gooftaan isa sitti dhiistee achitti wanni gootu miti. Gooftaan isaa bakka tokkotti waaqeffate bakka tokkotti dhiistu miti. Yeroo hundumaa inni bakka hundumattuu kan waaqeffatamudha gooftaan. Kanaafi warra akkanaa kanaafi gooftaan isaaniif haa galuutiin jedha. Gooftaan haa galuufiin jedha malee kun wallaalummaadha malee gooftaan bakka itti waaqeffatame bakka itti dhiifamu. Mee gara gaaffii kootti immoo isin deebisa. Amanaa taatanii, tajaajilaa taatanii, utuu maatii qabdanii, ijoollee lama dhiistanii, haadha manaa keessan dhiistanii, gaafa isinii gara waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamtanii simannaa akkamii isinii ta'e? An durumayyuu seelii ijaarametu jira sadarkaa yuunivarsiitii ta'ee ollaa keessattis yookaan hawaasa keessatti seelii san keessa ture. Seelii san keessa waan tureefi otuma qabsootti makamanii dura otuma barachaa jiru naa bilbilama ture. Abbaa Caalalataa isaan faana bilbilaa ture. Naa kan qabsootti dhufu natti himaa ture. Barnoota koo yeroo xumura kan qabsootti qabu natti himamaa ture. Kanaaf yeroo waan dhufu warruma kanatti na simatee yeroo san Hayyuu Birreen Jaalkalaasaa dalaguu ture. Jaalkalaasaa fa'aa, Jaalbuqaasaa Baqaqqoo fa'aa, Abbaa Caalalataa fa'aa, Abbaa Biyyaa kan jedhamu warra kanattu na simatee bultuun biyyoo ittaanaa Hayyuu Birree kan ture. Warra kanatti na simatee yeroo sanii. Kanaafi warratti na simatee simannaa bareeda ture. Garuu yeroo qabsootti makamtu simannaan addaa akkasiif godhamu hin jiru. Qabsootti yeroo makamtu isaanis qabsaa'ota duratti qabsootti dhufan. Atis ammaa isaan wajjin kayyoo kan galmaan ga'uuf dhufte. Kanaaf simannaa addaa sunnis barbaachisu hin jiru. Akka simannaa Jaaldaawwitii gaafa Asmaraarraa galu simannaan akkasii siif hin godhamu. Waraanni bilisummaa Oromoo kamiyyuu dirqama lammummaa kan itti dhaga'amuuf qabsootti galee qabsaadha. Akkasii dura turelleen qabsaadha. Hundumtuu sabaaf. Kasi simatu gaafa kaayyoo kee galmaan geesse sabni keessi simata. Malee qabsaan wajjumaan qabsoofta. Gaaffiin koo tokko naan deebinee kan silaa waggaa mamii turtan achi keessa? Qabsoonii bakka garaagaraatti qabsoofta. Qabsoo bakka garaagaraatti geggeessita. Bifa garaagaraatiin geggeessita. An namoota gorsaa ture yoo xiqqaate ijoollee keessan maqaa Oromoo moggaasaa fi jedhee qabsoo tokko kunumtuyyuu qabsoodhaan jedha. Qabsoo akkaataan nuyi hubannu dirree lolaa, dirree qabsoo qofaatti hubanna. Qabsoon akkasii miti. Qabsoon dirree lolaattis kan baate kaayyoo san galmaan ga'uuf. Dirree lolaattis kan baate. Asittis kan jiraattu kaayyuma san galmaan ga'uuf. Kanaaf kaayyoo kan dirqama kaayyoo kanaaf fudhadhee ergaa hirbuu seenee dirqama kan fudhadheetti hirbuu seenee hangarraa hanqabsootuma irra jira. Arrasi ta'u hirbuu koo hin ganne ganuus hin danda'u. Yeroo achi keessa turtan moggaasa maqaa tokko isinii kennee turan jedhan maal isin jedhu warri wajjin? Yeroo dirree karaa ba'aa ture maqaadhuma koo Ayyaansaa Bulbulaatiin qabsaa rakkina hin qabu. Garuu yeroo zoonii kibbaa dhufee maqaa jijjiirrachuun dirqamta. Maaliif maatiin koo naannoo san jiran. Maatiin koo naannoo san jiranii
aanamiyoo magaalaa Iddoo Lolaa baay'ee dhiyoodha achi Sololotti. Moyaaleen achuma daangaa irra jirti Keeniyaa. Kanaaf maatiin koo Moyaaleef Iddoo Lolaa waan jiraniif waan sodaatamu warreen dhalee obboleewwan koo haadhi koo abbaan koo hundumtuu waan achi jiraniif maqaa koo jijjiiruun dirqama ture. Kanaaf Jaalboruu naan jedhamu. Jaalboruu jedhamee beekama. Jaalboruu. Baay'ee namatti tola. Kana wajjin wal qabsiisnee waa'ee qabsoo wajjin gaafa wal qabsiisnu kiristaaноtaaf hin barbaachisu. Keessumaa tajaajiltoonni siyaasarraa bilisa ta'uu qabudha immoo gaafa kaafamu jira. Isa kana akkamitti ilaaltan isin? Dhugaadhayi. Amma fakkeenyaaf filannoo hin gaggeessita biyya kamittiyyuu. Filannoo yeroo gaggeessitu paartii lamaa sadii si dhiyaatee yookaan Dimokiraatik paartii yookaan Rippaabilikaan paartii keessaa filatta. Yeroo filattu ani deeggaraa Rippaabilikaanii yookaan deeggaraa Dimokiraatikii jetteeti kan filattu. Bilisaree siyaasa irraati. Akkamitti bilisa taata? Filannoo yoo ka gaggeessitu taate ati siyaasa alaa miti. Siyaasa alaa miti. Baaybiliin kanaan siin hin jiru. Fakkeenyaaf mootummoonni filannoo muudamu. Akkasii namni miti. Baaybiliin immoo mootummoota Waaqayyootti muudee jira. Waaqayyo kan muude bara filannoodha. Waaqayyo kan muude bara fonqolcha mootummaa dargii moo Waaqayyootti muude. Akka Baaybiliin jiru. Akkasuma dargiin waggaa 17 yeroo Itoophiyaa bulche. Mootummaa Haile Sillaasee maal godheeti? Fonqolchaan Waaqayyootti muudetta. Optionii biraan qabdu. Garuu waan gaariisa hojjetu waan hamaa hojjetu garuu Waaqayyo muuda. Akkanumadha Baaybiliinis. Waaqayyo sabittiin adabuuf mootummoota hamoo muuduu danda'a. Sabittiin immoo qajeelchuu fi mootummoota gaggaarii muudaaf. Okay, mootummaa dargii immoo kan garagalche mootummaa Ihaadegiiti. Mootummaa TPLFiiti. Mootummaan TPLFiin hoogganamu yeroo mootummaa dargii garagalchu afaan qawweetiin maal jette isa? Waaqayyo muudnetta mallas Waaqayyotti muude akka nama amanaa tokkotti. Baaybiliin kanas hin jedha kaa Waaqayyotti muude. Okay, inni darbe Hayilamaariyaam dhufu Waaqayyotti muude. Kunis darbe kunis dhufu Waaqayyotti muude yeroo jettu Waaqayyo hojii siyaasaa ka uummanni hojjetu muude. Malee raajiidhaan itti dubbatamee miti. Kanaaf atis mootummaa si barbaachisu yoo mootummaan kun gaarii hin ta'in yoo mootummaan haala ati keessa jirtu kun naaf hin ta'u jette qabsoo kee geggeessitee mootummaa kee muudachuun dirqama lammummaa keetiiti. Israa'eel Waaqayyo biyya Misriitii baase. Garuu karaa kana irratti lola meeqa geggeessan? Kana aan dhaaluu fi lola 31 mootummoota 31 wal lolan. Waaqayyotu lole. Iyyaasutti lola ture miti. Sabni Israa'eel wareegamaa lubbuu kaffalaa. Garuu Waaqayyo lafa keenya nuu kenneedhaan dhiiga isaaniitiin argatanii. Waaqayyo yeroo lafa san isaanii kennu dhiigan dhangalaasinaa taa'ati nakadadhaa ija dunuunfadhaati nakadadhaa hin jenne lola. Indawam akka diinonni Israa'eel hin banne godhe Waaqayyo. Maaliif dhaloonni dhufu akka maal lola baratu. Akka lola shaakalu. Waaqayyo kan barbaadu mootummaa cimaa, saba gurmaa'e, saba lola beeku, saba siyaasa beeku, saba akkasii barbaadu Waaqayyo. Kanaaf kan Baaybilii irraatti barannu. Kanaaf dubbi akkasitti hubachuudha. Mootummoota Waaqayyotti muude yeroo jennu yookaan yeroo siyaasaa bilisa taana yeroo jennu it's not biblical. Baaybiliin kana hin jiru. Eessattuyyuu hin argamu waan akkasii. Siyaasarra bilisaa ta'u gaafa jennu wanti wal qabsiifamu paartii irraa gama paartii tokko goree gama paartii tokko irraa goruu sana wajjin wal qabachuu dhiisee wangeela qofa lallabuudha. Kaayyoon tajaajilaa tokko dhamee gaafa haasamu jira. Isa kana wajjin wal qabatu. Deeggaruu dhiisuun suni gaaffii namootaa ta'a jechuudha. Tajaajilaan tokko deeggaruu hin qabu. Deeggaruu qabaan gaaffii biraa. Deeggaruu hin qabuun gaaffii biraa ta'a. Akkasitti wal dhabiinsi waan jiruuf kan isin kaasee jechuudha. So tajaajilaan inni deeggaruu qabamu inni deeggaruu hin qabu. Waa'ee filannoo tutuun deebiinas jechuudha. Kanaafan filannoo ishee kaasee beekta. Waan isa deeggartuuf filannoo buufta. Isa deeggartuuf filannoo buusta. Anam lafa dimokiraatik ta'e lafa akka Ameerikaa kanatti filannoo isa deeggartuuf wanni goota. Kanaaf hin deeggarin jechuunis hin filini jechuudha bara. Miti kan hin deeggaramaaf filta.
fakkeenyaaf ani kaardii filannoo fudhanne. Maaliif paartiin an deeggaru waan hin jirre. Ammumayyuu. Ammumayyuu paartiin an deeggaru waan hin jirre kaardii filannoo fudhanne. Mirga kooti. Bakka kan an deeggarutti hin jirre. Kan an filadhu hin jiru. Kanaaf dhiise. Kan deeggartu hin deeggarin yoo siin jedhan hin filin siin jechuudha. Hin filin siin jechuudha. Hin ta'u you are a human being. Ati nama bara. Akkamitti hin deeggarra. Hin deeggaru jechuun hin danda'amu. Eessa dhuftee, eessa dhalattee, eessatti guddattee hawaasa kam keessa jirta? Akkamitti hin deeggarra. Kunini loojikii ta'uyyuu miti. Loojikii hin jirre. Siyaasa bilisa haa ta'an yoo jenne haa akkamitti. Israa'eloonni gaafa mootummaa barbaanna waaqayyo mootummaa nuuf haa muudu yeroo dhani siyaasa filatan. Bakka waaqayyo na tuffatanii jedhee waaqayyo na tuffat akka mootii isaaniif hin taane barbaadanii mootii isaan barbaadanii dheessaan muudeef miti. Mootummaan waaqayyo mootii itti ta'e hin jiru. Akka durii Israa'el mootiin filatin hin jiru waan akkasii. Kanaaf biyya namni bulchu keessa kan jiru. Biyya namni bulchu keessa jiru. Nama kana bara har'a kana nama kana kan filatu sabicha filata. Sabichi kun immoo siyaasa deeggaru. Siyaasa hin deeggarin siyaasa bilisa ta'e yoo jette innumti akkas jedhu nama siyaasati. Innumti siyaasa hin deeggaru siyaasa hin geggeessin akka jedhu innumtum nama siyaasati. Maaliif siin jedhee yeroo tokko tajaajilaaf Gindabaratti dhaqe. Gindabaratti dhaqee achitti barattoonni rakkina qabu. Faaruu alaabaa ka Oromiyaa kan waggaa dhibbaa maalii dhiigan finne maalii ka jedhu kana hin faarfannedha. Maaliif jenne barsiisa tokkottu Finfinnee irraati deemee akkana barsiise. Nuyi dhiiga Kiristoositi malee dhiiga namaatiin akkasiin taane kana faaruun kun sirrii miti hin faarfatina jedhee barsiise. Barsiisan namni sun har'a lubbuun hin jiru garuu hiriyaa kooti nama wajjin tajaajilaaf baane. Isatti akkasiin barsiisee ijoolleen isaa ka Finfinnee baratu garuu የዜግነት ክብር ከጀሉ ማርፈቱ ከንን ዶር አቸ ደቀ ከኖር ሞዶ ማልጅቱ ኩን ሲያሳ ብሊሳይ ወንጌለት ትርከቴ ዋን በርባዱ ጎዲ ዋን በርባዱ ኢጋ ክርስቶስ ማሊ ጎዲ ማሊ ጀዴ ከናኒ ዶክሴ ኢገን ከነርገምቴ Oromiyaa dhiigan argamte, alaabaa dhiigan argamte, sani dhoksee isa kaan ammoo hin callise kan ijoolleen isaa sittee zeegnet kibredhanii faarfatu. Isa jetti ammoo kan Oromiyaa sani ammoo cubbuudha. Namni kun amma siyaasaa bilisa, amma uummata siyaasa irraa bilisa ta'aa jedhe. Innumtu nama siyaasa. Kanaaf yeroo tokko siyaasa mataa isaanii gaggeessuuf siyaasa alis godhu. Akkatti siyaasa gaggeessutu hin barbaadan. Kanaan ammoo kan miidhamu uummata siyaasaa ala ta'e maaliif warri siyaasa gaggeessu isaan bulchu Naayijeeriyaa keessatti kan ta'e kana warri kiristiyaanaa siyaasaa ala ta'anii maajooritii ta'anii osoo jiranu uummata warra amantii biraatiin maal ta'an qabamanii isaan yeroo dheeraa fi hacuucamaa turan. Kanaaf warrumti akkas jedhuyyuu warra kaayyoo bira qabu siin jechuu barbaade. Alta kagara tapha keessa jalqabaatis deebisa. Israa'eloonni mootummaa gaafa barbaadan waaqayyootti iyyatanii waaqayyo mootii isaaniif kaaseen paartii deeggaranii immoo hin qaban. Eenyuun eegaa jiru waaqayyoon eegaa jiru jechuudha karaa biraa. Sabni kun maal haa godhu? Laali baroota hundumaa keessatti amma waggaa 3,000 duubatti deebinee yoo ilaallu multi-party system wanni jedhamu hin jiru. Patriarch monarchy sirna monarchy kan jiru sirna tokko namni
namni tokko mootiin biyya bulchuuti. Mootiin kun immoo waaqarra muudame jedhame. Sirna sunitu ture. Addunyaan dammaqinsu hubanna hin qabu. Gara Oromootti yoo dhufne immoo Oromoon sirni gadaa ergaa jalqabame barni sirni gadaa jalqabame hin beekamu. Hin beekamu. Yeroo tokko akkasumatti gadaa yoo galgaluutti gadaa jalqabame. No. Gadaa yoo galgaluu gadaa haaromse. Malee gadaa jala hin qabne. Gadaan isaan duratti ture. Gadaa daawwee, gadaa dubartoonni bulchaa turan. Gadaa hedduutti ture. Gadaa jedhani. Oromoon immoo sirna akkasii keessa hin turre. Sirna gadaa keessa ture. Gadaa keessatti immoo namni tokko umurii guutuu biyya bulchuu hin jiru. Hin filama. Bar sirna gadaa keessatti anama Booran keessatti waan dhaladheef hin beeka. Gadaan hin filama. Qaama filutti jiru hawaasa keessaa filama. Hawaasni guutuun irratti hirmaatanii maanguddoon keessatti hirmaatanii ijoollummaa isaanii dabballummaatii jalqabanii ijoolleen kun ilaalamaa madaalamaa hiriyaadhaan kaa'amu dabballee xiqqoo maalii jedhanii akkasitti wanni jedhama. Kanaaf gadaa keessatti sadarkaa jira. Amma sadarkaa gadaa geettutti waggaa 40 geettee amma gada fudhattu asitti. Waggaa 40 piroosesii ati keessa dabartu jira. Piroosesii kan keessatti inni ilaalamti ijoollummaa keetii jala qabde amalli kee madaalama, hubbannaan kee madaalama, aadaa fi beekumsi kan kee hanga ati waa beektu kun hundumtuu hin madaalama. Abbaa gadaa ta'uuf piroosesii kan waggaa 40 piroosesii kan keessa darbita. Uummataan filamaa madaalamaa ilaalamaa. Maaliif abbaan gadaa tokkoyyuu yeroo dhalu ijoollee hedduu dhala. Kana keessa hunda filama. Maatiin warri gadaan kun gadaa kan fudhatan kun hundumtuu jenereeshiniin tokko dhaloonni waggaa 8 keessa jiru gadaa tokko keessa jiru dhaloota tokko akka gadaan. Kanaaf kana keessatti piroosesii waggaa 40 keessatti ilaalama filama uummatatti filama. Kanaaf kana keessatti Israa'eloonni filannoo hin qabanii yeroo jennu suni sirni Israa'eliin keessa turte haala biyyittiin keessa turte. Nu ammoo haalli nu keessa jiru jaarraa 21ffaa keessa sirni hundumtuu nu jijjiirameera. Amma akka gadaa sunitti bullallee yoo jennu hin dandeenyu. Kanaaf paartileen siyaasaa sirna gadaa paartileen siyaasaa Oromoo sirna gadaa osoo hin gatin wanni ta'uu qabu. Fakkeenyaaf ammaan tana mootummaan naannoo mootummaan Oromiyaa yoo ijaaran akkaataan inni ta'uu qabu sirna gadaatiin. Waggaa 10 ta'uu hin qabu. Waggaa 8. Maaliif gadaan tokko waggaa 8 waggaa 4. Ameerikaan bara akkasitti bulchite. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa Galuu Show gaaffiif deebiin ayyaansaa bulbulaa wajjin kun kutaa tokkoffaa kana fakkaata. Kutaa lammaffaa torban qabadhee isiniif dhiyaadha. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u.